ashama ammallee deebi'ee dhufe godhu yeroo baay'ee natti fudhanne miti haa ta'u waan asirratti barreessine sana irra deebinee yoo ilaalle dubbachiistuuwwan 12 asirratti fayyadamee hunda ishee otoo hin ta'in kan as keessatti fayyadamee hin jirtu as keessatti qubeen dachaan hin jirtu dheeraaf malee dheerotatu jiranii dheeraan kana isa kana kan asirratti barreeffame baa dheeraadha asirratti moon dheeraadha moon eekoo moon dheeraadha asis jira yaanis dheeraadha innis kun asirratti barreeffamee jira isin kun itti fayyadamee jira jechuudha kun asirratti itti fayyadamee jira yaa maaliif asirratti qubee dachaatu jira dachaan sun isa kam ishee kan qubee yaa lamatu jira kuni jarri kun lamaanii warra wannu jedhamanii void kan jedhaman san miti dubbachiistuuwwani warri kun immoo qubee dachaadha warri kun warra dachaadha cimdiinis hin barbaachisu asirratti dachaa fi cimdii kan jedhaman sanas nuuf hin barbaachisu keessa cimdii kan jedhamu hin jiru cimdii kan jedhan suni beektu miti warra shaa dhaa altre nya ini cimdi masuk cha afur mau shal cha anis jirti maal tu bada kan bara maal tu bada aba cha cha na nya nya ka bata cha Şarjede nanti juga gambar sun jirakan tokko lama sadi afur shan jaha jechuun ni danda'ama isin kun hundumtu jiru barbaachisaadha miti wannu jechuun me number resa akkamitti isa kana utuun balleessin dura maal akka ta'e abbaan biyyaa Oromoodha jedha ani Oromoodha kana beekuun barbaachisaadha Maybe. Okay. Qubeewwan cimdi kan jennuun suni shaa jennarra shaa dha cha nya
في سا مالف ساقج ثاني يروباجي اتفاجئ دمنوتا غرو نموني مكا قبنجو كانك صقاي دندان كانك صقي كجرمان امس اوروموتا كيس مكا ابشوتا فرتني كنجرنجو هنگسوني بنتي سانسوني اچو جراچو يا كميت بريفهم مسل شان قوي كانان كان فكاتي دان قوي كانان كان فكاتي شان قوي كانان كان فكاتي نيان قوي كانان كان فكاتي آن قوي كانان قوي كانان كان فكاتي سانو سانيس كان فكاتي هندومتي سانيتون جيرو قوي دچاسو قوي ديرسون اسكيسن جيرو هندومتي سو غتي اوف دنداني قبو يچودا كوني كانا اني كوني كانا شا لا cha nya a sa me jecha tokko rasa me waan nyaataa me waan nyaataa nyata obbo sagaidaaf sagaaye ye daaf abbo sagaayedaaf kenni me afaan qubee irratti me waan nyaata obbo sagaayedaaf sagaaye ye daaf kenni kanuma mee waan nyaataa obbo sagaayedaaf kenni mee waan nyaataa obbo sagaayedaaf walitti qabatame walitti dheerootti akkuma sarratti barreeffame walitti
Tsaggaa'eedhaaf tokko kenni. Mee waan nyaataa obbo Tsaggaa'eedhaaf kenni. Maaloo jechuun ni danda'a. Maaloo yoo jedhee asirratti maaloo maaloo walitti deebi'amas na barachaa jedha jechuudha. Maaloo gaaffiidha kun. Gaaffii question mark itti godhuu dandeenya. International universal question mark ni itti godhuu dandeenya. Maal kana fakkaata qubeen haaraa kan Oromoodhaan barreeffame. Nama hin dhibu yoo suuta jettanii sa'aatii walakkaallee yoo ta'u torbaanitti guyyaa 15tti ji'a tokkottis haa ta'u irra deebitanii garuu waraabaatii kaawwadha waan gootan san dur yeroo itti deebitan akka isin hin irraanfanne waan gootan san yaadachuudhaaf yeroo hundumaa yookaan barreessaa yookaan immoo waraabaatii teknooloojiin guute moobaayilii keessan irratti waraabadhaati kaawwadha. Yeroo argattan irra deebitanii laaluu ni dandeessu. Waan itti dogoggortan san deebitanii sirreessuu ni dandeessu jechuudha. Kan baay'ee nama gammachiisu takka barreessuu jalqabnaan amma kan kootu yeroon barreessu miidhagaa dhufaa jira. Orrabil yeroo jalqabaa otoo jalqabsa akkaataan itti barreessu maaliif anu nan barreesse nan dhuume malee akkaataa itti barreeffamu hin beeku ture. Yeroo isaanatti fudhate anu isin kan waa tokko hin beekne kanaan dura yeroo isinitti fudhachuu danda'a. Akkuma qubee haaraa kan biraa kan amma otoo kaatanii afaan Raashaa barachuu barbaadan qubee Raashaa barachuu isin barbaachisa. Inni yeroo isaa fudhata akkuma sana jechuudha. Kunis waan biraati miti. Kan biraatirraa kan gara isa godhu kan Oromoo ta'uu isaati. Kan keenya ta'uu isaati. Simple. Inni sunis kan Raashaa gatii ta'eef gatii haaraa nuti ta'eef nuti cimuu danda'a. Kunis gatii haaraa ta'e cima malee takka barannaan akkatti miidhagu akkaataa jaalachuuf deemuu demmoo abdii guddaa qaba. Kanaafuu ijoollee Oromoo waan ilma Oromoo tokkoon dhalatu hundumaa waan gadhees haa ta'u jaalachuu nu barbaachisa. Ofii keenya kaawwanne waan gadhummaa isaa sana eega barree booddee abbaa sana kuni hin ta'u jenne itti himuu qabna malee otoo waa tokkoon godhin gatii waa tokko uumamuuf jenne nama sana waan sana ofirraa mancaasuu jibbuu yeroo hoolola irratti oofuu hin dandeenye. Barbaachisaadha miti. Kun eenyummaa keenya himu. Nuti gadhummaa keenya hima jechuudha sun. Nuti ammas Oromoon yoo waan Oromoon tokko uume irratti hoolola oofne nuti gadheedha jechuudha. Waliin jaalannu nuti sabaa miti jechuudha. Nuti saba wal ijaaruu hin dandeenye, wal jaalachuu hin dandeenye godhee nu agarsiisa jechuudha. Kun immoo diina keenyaaf salphaa ta'a jechuudha. Nu bittinneessuudhaaf. Diina fedheellee haa ta'u. Yeroo bakka tokkotti kinnisni namarratti ka'u kinnisa fiiguun hin danda'amu. Hundumti nama baay'ee yoo taatanii mataa keessan qabattanii hundumti keessu bakka tokkotti gadi yoo jettanii kinnisni suni naanna'ee deema. Garuu yoo sun fiigdan isin fiigee isin ciniina jechuudha. Akkasuma diinnis iddoo keenya san ta'e yoo nuti rifanne yoo nuti sodaanne nu bittinneessa jechuudha. Nu faffacaasa jechuudha. Qofumaayyuu takka taanee waa tokko irratti wal qindoofne bilisummaa yookaan immoo kaayyoo keenya xumuruu hin dandeenyu jechuudha. Har'as ammas yeroo na jalaa dhumte gatii na dhaggeeffataniif baay'ee galatamaa baradhaa wal barsiisaa afaan Oromoo guddisuudhaaf.